Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa mooraa leenjii garaagaraa keessatti leenjii siyaasaa, waraanaa fi ogummaa fayyaatiin kennaa ture xumuruudhaan leenjitoota tibbanaa eebbisuu beeksisee cunqursaa uummata Oromoo irra gahaa jirutti xumura gochuudhaan nagaa waaraa, bilisummaa sabaa fi walabummaa biyyaa uummata Oromoo gonfachiisuudhaaf qabsoo taasisaa jiraachuu kan ibsu waraanni bilisummaa Oromoo WBOn zoonii giddu galeessaatti leenjitoota haaraa leenjisee turuu isaatis himee jira. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa Jaal Sanyii Nagaas seenaa keessatti waan badaa fi gaariinis ni jira kan jedhan, nuti dhaloota waan badaarraa baratee daandii qabsoo sirrii filatuu fi waan gaarii jabeeffatu kan jedhan ammoo haasaa godhaniin loltoota ogummaa fayyaa barataa turaniifis ammoo haasaa kan taasisan ajajaan zoonii giddu galeessaa Jaal Sanyii Nagaas ogummaa loltummaa biratti ogummaa fayyaa horachuun dirqama lamaaf ammoo kan isin qopheessu waan ta'eef jecha dirqama kana bahuudhaaf naamusnii fi jabinni keessa murteessaadha jechuudhaanis ergaa jabduu as gubbatti dabarsanii jiru. Dhukkubsataa karaa xiina sammuu fi qoricha yaaluudhaaf waan deemtaniif naamusni keessan ijoodha kan jedhan ajajaan waraanichaa Jaal Sanyii Nagaas miseensota waraana bilisummaa Oromoo uummata Oromootis ammoo nama dhukkubsatu kamuu waan qabdanii yaaluun dirqama ogummaan fayyaa namatti kennuu fi hojii irratti isin eeggatudha jechuudhaan ergaa jajjabduu kan dabarsan sirna eebba marsaa galmee seenaa mooraa garaagaraatti gaggeeffame kanarratti miseensa koree hojii raawwachiiftuu ABO WBO fi ajajaa WBO zoonii giddu galeessaa Jaal Sanyii Nagaas dabalatee qondaaltonni miseensonni WBO fi jiraattoonni naannawa sanii irratti argamanii jiraachuunis himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn zoonii giddu galeessaa mooraa leenjii garaagaraa keessatti leenjii siyaasaa, waraanaa fi ogummaa fayyaa yeroo kennaa ture kanattis giddu galeessaa keessatti lola ulfaataa humnoota mootummaatii wajjin gaggeessaa jiraachuu kan beeksise bakkoota hedduuttis injifannoo gonfachuudhaanis ammoo diina uummatarraa qolachaa jiraachuu kan beeksise haga xumura bilisummaatti lolli itti fufas kan jedhan ajajaa WBO zoonii giddu galeessaa Jaal Sanyii Nagaas uummanni Oromootis ifa bilisummaa yeroon argan gahee jira, dukkanni bariitis hedduu jabaata kan jedhan saba keessan harka qabdanii ammoo ceesisuudhaaf gahee keessan baachuu qabdan jechuudhaan as gubbatti haasaa godhaniin humna isaaniitiifis ergaa jajjabduu dabarsanii jiru. Naannoo Amaaraa iddoowwan adda addaatti dhuma torbee darbeerraa kaasuudhaan humna nageenya mootummaa fi hidhattoota fannoo jidduutti lolli deebi'ee eegalu jiraattoonni naannichaa himan. Iddoowwan akka Gojjam, Shawaa Kaabaa, Walloo Kaabaa fi Gondar dabalatee iddoowwan biroo keessatti walitti bu'insi cimaan jiraachuudhaa fi daandiiwwan cufamuu jiraattoonni ammoo kan dubbatan wal waraansi yeroo ammaatti humnoota mootummaa fi fannoo finxaaleessaa Amaaraa mootummaan jedhuun giddu itti gaggeeffamaa jiru akkaan ulfaataa ta'uu himan. Dhuma torbee darbeerraa kaasee Maaraawii, Kibba Caacaa fi akkasuma Quwaariititti, Kasalaa akkasumallee ammoo Dagaa Daamotii fi Antosookiyaa, Aanaa Gamzaa, gandoota Shawaa Roobiitti ammoo naannoo Laallibalaa dabalatee bakkoota adda addaa keessatti ammoo walitti bu'insi jiraachuu maddeen kan himan. Lolli meeshaalee gurguddoon gaggeeffamaa akka jiruu fi haleellaan dirooniitis kan durii caalaa jabaachuudhaan itti fufee jiraachuun himamee jira. Daandiin Dabra Biraan irraa Dasee geessu ammoo yeroo hin murtoofneef cufamuu kumaandii poostiin Shawaa Kaabaatis beeksisee jira. Daandicha ammoo yeroon cufame kun yeroo lolli guddaan gaggeeffamaa jiruu fi humni raayyaa ittisa biyyattii akkaan guddaatti achitti bobba'uudhaan fannoodhaan waliin lola gaggeessaa jirutti kan ta'e hoggaa ta'u, yeroo lolli akka haaraatti kaaba Itoophiyaa naannoo Amaaraatti gaggeeffamaa jiru kanatti ammoo saamichatti kanneen bobba'an
kanaan jeneraalonni olaanoo waraana biyyattii faayidaa irratti wal dhabaa jiraachuun himamee jira. Jeneraal Abbabee Taaddasee, Jeneraal Geetaachoo Guddinaa, Birgeedar Jeneraal Yilmaa Mardaasaa, Jeneraal Muhammad Tasammaa dabalatee hedduun isaanii ammoo walitti gaarrifannaa keessa galanii jiraachuunis himamee jira. Kana malees ammoo sababbii diroonii naannoo Amaaraa rukutaa jiruuf ammoo walitti gaarrifannaan Birgeedar Jeneraal Yilmaa Mardaasaa fi Jeneraal Abbabee Taaddasee gidduu jiru salphaa miti kan jedhamaa jiru. Jeneraalonni hedduun ammoo siyaasa sabummaa gaggeessuu irrattis argamu jechuun ministeerri muummee Abiyyi Ahmadis komachaa jiraachuun himamee jira. Lola guddaa naannoo Amaaraatti gaggeeffamaa jiru irratti humni lafoo fi qilleensa Itoophiyaa walta'iinsaan tarkaanfii jabduu fudhachuu akka qaban yeroo muummee Abiyyi Ahmad gaafachaa jiranitti ammoo humnoota lafoo kanneen hooggananii fi humna qilleensaa gidduutti ammoo walitti bu'insi uumamuunis kan dhagahame. Waldhabdee gidduu isaaniitti uumameen wal shakkii keessa galanii akka jiranii fi humnoonni mootummaa naannoo Amaaraatti bobbaafaman kanneen sabaan Amaaraa ta'anis fannootti dabalamaa jiraachuun himamee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBO'n Baashaggar keessa sossa'u aanaa Fantaallee keessatti tarkaanfii jajjabduu fudhachuudhaan humnoota mootummaa danuu isaanii barbadeessuun hedduu booji'ee jiraachuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n aanaa Fantaallee gandoota hedduu ganda akka Haroo Qarsaa fi bakka addaa Hadhoottu jedhamtuttis ammoo waraana mootummaa hedduu isaanii konkolaataa hedduu waliin barbadeessee jiraachuun himamee jira. Humnoonni mootummaadhaa kaleessaa fideen gaddaammoo konkolaataa hedduun achitti buufamaa turanii fi humni kumaandoon hedduun paatrooliidhaan ammoo yeroo adeemaa turanitti waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n haxxee hidhuudhaanis ammoo yeroo eeggatu guutumattuu humnoota mootummaa konkolaataa waliin barbadeessuudhaanis injifannoo guddoo gonfatee jiraachuus beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n lola Fantaalleetti gaggeesse kanaan humnoota mootummaa 200 ol akka barbadeesse ammoo kan himamu. Humnoota madaa mootummaan madoo paatroolii 4 kaafatee akka jiruu fi ambulaansii 2 galgala kana kaasaa jiraachuun himamee jira. Gama biraatiin ammoo yeroo wal fakkaatutti waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n waraana mootummaadhaa kan ammoo deebi'ee humna ribii kana dhaqqabuudhaaf adeemaa ture magaalaa Mataraarraa paatroolii 12 ammoo kan fiigaa tures haxxee hidhuudhaanis ammoo gootumattuu barbadeessee jiraachuus himee jira. Lola kana waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n humnoota mootummaa 400 ol ta'an barbadeessuudhaan 60 ol ammoo fayyatti booji'uudhaan meeshaalee gurguddoo hedduu ammoo irraa booji'ee akka jiruu fi akkasumatti illee hedduu isaanii madeessuudhaanis bakka irraa deebiin qabnettis ergee jira. WBO'n lola giddu galeessatti gaggeessaa jiru jabeessuu kan beeksise tarkaanfii jajjabduu yeroo ammaa fudhachaa jiruunis injifannoo gurguddoo gonfachaa jiraachuu isaatis beeksisee jira. Dhaabbata mootummaa gamtoomanitti ambaasaaddarri Soomaaliyaa waliigalteen Itoophiyaan Somaalilaandii waliin taasifte ammoo labsii waraanaati jechuudhaan himatan. Yaa'ii mana maree nageenya UN irratti Abubakar Usmaan isa mootummaan Soomaaliyaa waliigalteen Itoophiyaa fi Somaalilaandii walabummaa biyyaa sarba jedhee irra deebiidhaanis kaasanii jiru. Ambaasaadarichi Itoophiyaan lafa Soomaaliyaa ofitti dabaluudhaaf waliigalticha mallatteessite jechuudhaan kan komatan. Itoophiyaan garuu lafa Soomaaliyaa fudhachuudhaafis ta'ee Soomaaliyaa waliin waraanatti galuudhaaf homaatu ammoo fedhii akka hin qabne ibsitee jirti. Haa ta'u malee Itoophiyaa fi Somaalilaandii ammajjii gaafa tokko bara 2024 irratti waliigaltee wal hubannoo waliif mallatteessuun sun mootummaa Soomaaliyaa dheekkamsiisuudhaan dabalatan gaanfa Afrikaatti dhimma falmisiisaas tahee jira. Akka waliigaltichaatti ammoo Itoophiyaan waliigaltee liizii waggaa 50 turu qarqara galaanaa naannoo buufata doonii Barbaraa kiiloomeetira 20 dheeratu hojii daldalaa fi buufata waraanaa irratti ammoo ijaaruudhaaf oolu kan argattu hoggaa ta'u bakka isaa ammoo Itoophiyaan Somaalilaandiif adeemsa keessa beekamtii biyyummaa kennitiif kan jedhu walii galamuu karaa Somaalilaandii himamee ture.